afaan kombu harka sitti baatu asiin bite waa argeera namootuma abdii kutatantu maslalli wayitti yaabbatanii ol fiigunaatti agarsiisa gooftaan ulfinichi si argataan jedhe naafidaa hunda isaanii tokko tokkoon qabaati amma ijoollee afurin arga laphee keessa harka kaadhaa laphee keessa harka kaadhaas akkanaan jedhe Waaqayyoon dudduuba namaa nafeetta malee si dabarseera warra kaaniif iyyuu furmaata si godha dhiira namni kun lafa dhaatee naa eegaa lafa dhaa dhiira inni nama argaa jiru kun wanti inni hojjetu walitti qabachuu fidee har'aa kee furmaatatti godheeraam naan jedhe Waaqayyo ይህ መንፈስ የክብር መንፈስ ነው ኤጋሲን አመዩ ኤጋ waan ittiin achi galagalanii achi sochoon kan hin qabnetu har'a garuu dhalootaaf itti waa kennadhe Waaqayyo dhalootaaf itti waa kennadhe lama gaagaataan hin jiru eegaas lafuma dha'u of hin danda'an ittiin kennadhe ga Waaqayyo namillee waa sittiin achuu sodaata Waaqayyo garuu isa dhokataa arga keekaa Yesus ufumara teegat akka nama biddeen namarra deemee biddeen nama akka faaffalutti saanii ishee biinfee kan fakkaatutti namoota sadii waan nyaatamu nama akka faaffalan argaaf maannennaani waanuma nyaatamu nani akka isaan dhaloota bira ga'an godha nan dabala hojii isaaniittan foolii godha waan isaan hojjetan keessan eebba buusa dhaloota sooru naan jedhe Waaqayyo dhaloota sooru naan jedhe dhaloota sooru amma kun garuu waan irra dhaabbatan dhabane dhaloota sooru akka isaan dhaloota sooran hin godhane gooftaan isaan sadan kana keessaa tokko sumuun kiishii seenji waan tokko hin qabdu garuu ituun dhaloota nyaachise tun namoota gargaareetti itun kanaa sa'uu namni dhukkuba ati dhukkubdu yoo teessee lafa ka'uu dadhabda inteessa lafa ka'uu dadhabda mudhii kee kana keessatu akka magaaziitti si mura naanna'ee gajjechuuf hojjechuu dadhabda yoo teesse immoo lafa ka'uu dadhabda daddafii namni kun na bira kottu amman isaan kanaa kadhadhutti lafa teessee ka'uu dadhabda gaafa teessu lafa teessu ka'uu dadhabda yoo teesse ka'uu dadhabda yoo amma na bira dhuftee xuruudha baay'ee siif fayyina keetu har'a bornaan hin jennu fayyina keetu amma yoo dhufaa jiraatte karaa ittiin ga'a harka keessaan kiisii keessa irra keessu amma hibbaan kadhadhaa eebba yeroo isin qarshii waldaaf laattan duwwaamti kan isinii kadhantu beektu dhuma irratti yeroo hundumaa kan isinii kadhantu kottu akkam si beeku naanna'ee mudhii kee infekshinii qaba kulaalitiin keessiin jiran asumatti opereeshinii taata galataaf deebitee dhufta eessa kan keessaa dhufuun dadhabdamne asirra rafuu sodaata asirraa rafuun sodaata እሺ makasii fuudhee keessaa fuudhaa jira amma chips in the name of Jesus fuudhame keessaa dhiiga Yesuusii bilisa kai galateeffachuun hin danda'ama ilaala ofilaan sodaate cheki godhe taa'e teessee ka'uu dadhabdamne taa'e na dukkata kai bakka kana duwwaa mini mana keef hin kadhadhu
dhukkuba keerrayyuu dhukkuba mana keetii baay'ee cimaa. Kennu guddaanati dhukkuba safoonii kana fayyuuf utuu hin taane Waaqayyo waa'ee jireenya kolola keessa jiru kana waan akka dubbatu jettee waa'ee mana kee dhufte malee waa'ee dhukkuba kee ganaaf hin dhufne. Dhukkuba amma gammoo kun argu Waaqayyo chakkaleessa san dubbatu jedhee tuman ba'ee karaadhaas mamma suggammoo kan kun akka dubbatu Waaqa ta'e jedhee tuman ba'ee bakka. Mandee bakka kan dubbatu. Eessatti jaarte ma? Asti shallaa dubbata. Waggaa jaarte ta'e nama diigu bakka. Diigu? Yeroo tumaafoo? Yeroo mandeen diigu bakka. Amma semua dia enggak dapat aku cerita nama orang tu nak popular itu nama orang sendiri. Sas, nak bukan mau digani, kan komen tu ni bakal membuat. Amma semua tu ni. Waaqayyo tisi asasera ittiin bu'anidha. Amen. Afurasi kadhata galaati. Formula kadhannaa sankooti keessan galina. Isini akkan keessanitti isiniifa ana ammoo akkan kootiifa. Ani akkasiin sooromtaniin kadhadha isinummoo akka furatii jabaatan ofii kadhatadha. Ntaawni ani kan dibame eebbisuudhaan dibame namni harkatti buusee soorome dee hunduma isaa soorome. Inni furata. Amanuu baatanume isinumaan kadhadha. Akkuma isin sooromtan isa afuuraa garuu abbaa jajjabaattata. Ani isinii kadhadheef hin jabaattan. Abbaa jajjabaattata. Ammas Waaqayyo natti agarsiiseera waan ta'eef lafaan kaasa dhaloota waan naan jedheef galgala kana immoo jedhe waan ta'eef milikkita siifa ta'u galgalli kun guyyaan torba natti fakkaata. Guyyaan torba Waaqayyo gaafas kas jedhe idaa kanaa kan itti jettu siifa ta'u. Amaneera biyyoon lafa kana lakkaameennu waan lakkaameennu ni harka kee gaashee. Baay'ee wayiit kattaa kana mee Waaqayyo dabarsee marga keenyatti laate. Durtuun qaayee safara kana jirtu nama raatesiti. Fayyaa abbaan ganamisuu keessa taa'ee raata. Amma isa amanaa miti inni namaniyyuu fataa'ee nagadata. Sababiin isaa nu kaa'e si kaa'e. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos inni tibaattu kun dhagaa bu'uuraatti mana kee ijaartu haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin isatti lakkooftee fixuu hin dandeenye wanta harka kee keessa jirtu kun boolaa haa ta'u. Nan kadhadhaan Waaqayyoon. Na dhageessaatis yaa gooftaa. Waan sabni kun itti rakkataa jiru wanta mijanne baay'ee jira. Wanta itti danqamu baay'ee jira. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin waan ulfina harka isaa gaashe. Isa kiisii keessa kaa wayyaan samii isaa sana. Iyesuus yaadina. Harka keenya mirgaa alfuuna. Mirgaa alfuuna. Egaa situ nu waame situ nu kaa'e. Itu ati jirtu yaa Waaqayyoo. Biyyi keenya hin goolamin. Itu sagaleen kee biyya kana keessatti waamamu yaa Waaqayyoo. Biyyi keenya addunyaa kanarraa biyya goolamtuu hin jedhamin. Biyyi dhiigatti dhangala'u hin jedhamin. Waaqayyo guddaaf xinnaan karaa kee nagaa nuuf haa ta'u. Sammuun isaanii jal'ina duwwaa kan ta'e gara qajeelummaatti isaan deebisi. Biyya kanaaf itti dhaabadhu. Nagaan isa guddaaf isa xinnaaf isaa ta'u. Afurri kee yaa Waaqayyo gooftaa hunda namaatiif nagaa kee. Eebbifam. Yaadinaan Iyesuus. Yaadinaan Iyesuus. Nama sibiraatiin eenyuun ishee quba sitti hin buuftu jedhe. Yoom quba jettan wambarii simbiraatiin jettu illee malee hin diftan eenyu ishee jedhanii quba sitti hin buuftu. Ati jedhanii. Argatti qaba warra kanatti. Ati ilaame Waaqayyo waan hin jirre irratti gaafa waa dubbatu wanti namni amanuu hin dandeenye hojjeta. Waan namni gochuu hin dandeenye goona. Garuu afurichi si argata. Yeroo isaan kanaaf kadhadhu asii immoo nama kan biraa argata. Harka keessa ol kaasaa. Kaasaa. Qattee asii qaamni keessa achi jala si qabu. Hunda keessan arguun barbaadu waan ta'eef siqi jala siqi bal'ifadhaa. Gidduu siqi ishee sanas gashas.
gaafa Waaqayyo si ka'u geejjibi kee mana lixa. Mana lixa si fe'ata. Taaksiin jettuun dhaabattee gaafa Waaqayyo iddoo tokkotti si geessu barbaadu akka raayidii kana baay'ee safarikoo akkasii iddoo akkasii kottuu miti mana lixaan jedhe. Amma xiyyaarri mana namaa gala. Konkolaataan mana namaa gala. Waaqayyo jedheera. Mana kee hagaa! Akka xiyyaaraatti namoota kana yeroo inni shakkuu dhalma tokkicha fuudhee fiiguun arga. Maanninnaani jarasin argitan kana keessa jarasin argitan akka namaatti namnis tilmaamatti kennee waluu kana ta'uu danda'a waan ta'an qaban. Isaanis akkas mataa isaaniitiif Waaqayyo garuu kan naan jedhe qabeen lafaa kaasa. Naman ajaa'ibsiisa naan jedhe. Dudduuba goraa warri kaan dudduuba goraa na ilaaltu hundi keessan. Ijoo keessa laalaa sinas ilaalaa. Sinuma harka keessatti qaba. Sina argatu dibati kun. Geejjibni kee hafuura qulqulluu haa ta'u. Na ilaaltu anuma laaltu. Shattanii xiyyaaruma dhufee shakkoodee walitti isaan qabee fuudhee deemuun arga. Maal jennaani? Na mul'isa. An akka namaatti yaadu. Mee bilbila ishee harkaa fuudhi ishee kan harkaa cabaa. Harka keessan achi diriirsaa qaba. Diriirsi kusii. Na ilaaltu. Hundi keessan na ilaaltu. Hin sodaatina na ilaalaas. Ilala. Jom keessa ilala. Ilala. Abadam na ilala. Sinabi maqaa Yesuus. Sinabi maqaa Yesuus. Sinabi maqaa Yesuus. Ulfinni sinabi maqaa Yesuus. Darbuu sinabi maqaa Yesuus. Milkaa'u sinabi maqaa Yesuus. Kunis bara geetaa ihoolaa. Gabboon. Meela babaadha shaabaladha. Love